Assalaamu alaikum. Namtittiin tun haadha takka jaarsaa fi ijoollee lama qabdi. Garuu dirqama itti ta'e biyya Arabaa deemtee dalaguuf maaliif yoo jettan taate ijoollee ofiitiif jiruu gaarii waan barbaadduuf makiina yaabbattee tarte. Intalli xiqqoon duuka fiidee maamaa jetti. Akkuma ijoollee biyya teennaa jechuun ijoolleen biyya teennaallee ta dubartii akkasi. Garuu yeroo ay gahan dubartii biyya Arabaa jedhanii dhiiraanis dhiira biyya Arabaa moo jedhanii hamatan yookaan haasa'an. Kun kijiba. Namni biyya ofiitii kabahu maaliifi jijjiiramuuf jechuudha. San booda biyya deemtu san geetti. Warri isiin bira dhuftu sun yookaan haala gaariidhaan simataa yookaan faallaa saniin simata. Garuu Rabbiin warra gaarii bira nama haa qubsiisu akka warra kanaa jechuudha. Seeqoo bareedduudhaan simataniin jechuudha. Yeroo akkanatti si simatan hedduu sitti tola akka maatiitti jechuudha. Isiin garuu intala namtittii itti argite ijoollee ofii yaadatte. Kanaafuu dubartii biyya Arabaa maalii jennee oduu haa dhiifnu. Dubartiin kaayyoof baati. Dhiirris kaayyoo qaba. Namaas ga'ee kanaafuu dubartiin kaayyoo ofii dagachuu hin qabdu. Dhiirris kaayyoo ofii dagachuu hin qabu. Dhaamsi har'aa gabaabinatti kana fakkaata. Yoo isinitti tole sheer gochuu hin dagatinaa. Nagaatti. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم، لأني مسلم